gargaara ajandaa sana hunda isheen jaalalle masiitiin kiis goota deebita Taa keessaa fuudhamne bar giiftii kiristiyaanjii maqamee kenna. giiftii makischaanji goota kennite ni mucaa akkaawuntii duraanuu walumaan keessa jiranii bar yaasni qiyyati gara laafessa keeti leenca sana Ana miskiina abba maal kennatti taphata war harree kiraati. Ani harreen kiraa takka wallahi. asli Wallahi. Ani yoomuma shira miidiyaa kana baradha jira bara. Fayyaalee Asli. kana olii gad bara. No asli amma Asli. waa tokko ijaaruu qabda baratamma waan tokko waa uumachee sila jiraami jelee waa tafuuzoo uumattee tafuuzoon jalqaba beektaa nama akka wannoo jiraami mudhiitan itti kennitee nama ol galchuu kanatti waan jiru kana hunda qulqulleessee waan adda baasu qabaachuu qabda ture. Maal amma warri waan kana gore hundi isaa hiriyoota kiyyaa tokkochi yoomnatti amma. Diina keeti bakka isaa hiriyyoota diina keeti namni Mubaarak. qulqulleessee waan jiru lafa kaa'u. Faatee warri shira kana beeku hundi isaa bar warra nama hundarratti dhiyaatu bar. Nama hunda anamma caalaa. asli akka mataa kiyyaatitti Hommaa waan Dhagaye. kana qopheesse hundi isaa saahiban kiyyaa bar. anamma waan tokko sitti maa dhagaye ani wallaahi akka mataa kiyyaatti asleen akka mataa hin beeytatti si beeka waan kana hundaayu maaliif mucattiin aga qeerroo faa bira deetti nu caalallee sitti dhiyaatti si galee sitti dhiyaatti Amma akkuma ijoolleen taphiin baasin kamuu abbaa naan jettu abbaa naan jetti kami kabiraa maal namni natti dhiyaatu hundi isaa uumma bilbilaan natti haasawusis fakkaate. Amma harkaa dinne malee harkaa didee bar na dhufteet niin ajandaa goona girrigirrii fattarra jennee jettee isin jennaan No muudii mucattii isinii galuu de malee bar nu warra raasaa laaluu bar qaatase waan isii citii isii keessa barre. an jalan deemnee bar jala deemeen hordofne sakattaane. Ani warra guguddaa lumee qabu kanniin sakattaa malee ijoollee daa'ima sana ni yadhu bar. Yoo waa gaafatan amma seenaan kiyya fagoo jetteetuma ajandaa cufti waa gaafannaan maatii faamilii yoo gaafatan seenaan kiyya fagoo jetteetuma ajandaa cufteetuma waan biraa dubbatti. Bilchiira mucaa'oon akka malee mullaacii wayi. yaabo Kida kida shirri jari qopheessite anu tokkochi nyaate malee nama biraan tuudhe na fakkaate. Giiftaroota tuudhe. sababa miyyaa saniin naa fi maayikiin duraan hedduu wal qabajin beeytaa bar wal lolle wannolleen galaafatamee dabeer haguu baraarame malee inulleen galaafatamee dabee bar Inni akkami kennuu dhabe. hin miliisine kararraa kori jette yeroo godhaa sanfaa hedduutti dhiyaatee sappoortii godhaate doktora saniin naanidha geessaami naa fi maayikiilleen sababaa guyyaa sanii sababaa miyyoo tanaatiif beeytaa gaafsa walitti buune sababa niira kanaatiif jecha halkan lama guutuu qaadiraa buuriullee Mee fooree barroota tana finisha inni namni tokko kennaa hiree hamileen sana guutamtu giifti gaara dhiyeessate godha yaa moo mataan na dhukkube. Kanaaf yaanillee inni kenna jeetan naan qattemee darbaa leenci guyyaa sanii haadiya doktora sanii beekaa fi Amoolee cimaan deebi'a iyyee isimnee reefu doolaara torbaatama gurgura fooree doolaara dhibba sadii fi afurtamii lama. Mee darbaa wooma qabdan darbaa leenci haadiya darbaa lama godheetan jira koofiyyaa lama darbi naan jedhee Injira koi. Sena jira namni koi injira. awwal afrikaa darbi afaan haasa'u miti harkaan deema Koi mama bayan koi taziana kana tingefamtu walge. yaa boleessa qiyyaa yoo inuma darbita maal taatan darbi naas hin jedhi anamma bas sadii darbeen jira darbi Abboo isheenuu darbaa jira waa kenna. darba aboo maal taatan sama darbi koofiyyaa sadii darbi Maamariiftaan geemii isaa maqaan sana yarqon deebi koofiyyaa darbu hin jirudha Quuftuu dhufte quuftuu galchuu jedhaan. mee isii miti Qoftu maal gaggoonare? beekidha isii miti Quuftuu bitee muslima jedha. beekidha tun maal goonare abboleessa qiyya dhufte Memberata. amma maamma bayaan dhagaye deemaraan jette gabsi giituttu beeka wanno aywa oro Oroo kiyya afur qofaa darbi kiyya jaalatoon oro Afur dabalaan giifti gaalaa. Thank you so much. Ulfaadhu galatoom. Giifti akka amma gandee sana afur dabalita bira. Galatoon
Hayya maal jette usme. Gaaraarii kana keessa tokkoon seeni jedhee. Jedhin roobanii kun roobaa jedhin. Yeah. Asli adaraa waasitti ajame maal natti ajamtaanuu yuu leenca kasaree diniin Oromoo kana taara mee taa'i qo'i dura. Ta ofii qaqqaban ta ormaa dhaqqaban jedhani. Asli amman hirribaa qee kuma lama naa ergime daf. Kuma lama naa ergii. Annamitii takka kuma dhibba waadaa seenee gara fuudhuuf dhabee akkatti afaan banee ta'a yaaddee akkuma dhiidhaan irraa qabdu. Afaan tunaal bahe uummata nama kuma jaalatu waadaa seenee fi mara qoqqee na jedhu. Tiktookii kana dhiisu jedhama boo. Bawa berangal berasa aja, saya mana tu malam. Oh ini bawa nanti esas ini betul ini sini durano ke esas itu benar ini. Iya? Nanti durano ke esas itu rawar ganna sih, wajar rawar ganna. Bawa begal terba, kopi atau tak ada kol terba. Halo, kol terba apa kopi apa? Benar enggak? Bawa kopi atau tak kol terba. Bawa mana kun warra subah jiru orang usme simpaidan nama kau damar kopi atau terba juga boleh sih, mana anda sah. Nu isilla Aburin. nu bardura kennine bara mamma bardura waan qabnu fixanne taa'aa jirra nu. Abo oro kiyya kamaka kiyyan ol darbe jakun gara Oro to kiyya tanki gara so to so nyaatu. Lama fe Oro lama. tadi qofas yafe. Sadii oro teksi godha. sadi qabas yabe oro Girti gaalaanii biyya saddeet ta'uu sadi dabalu. kobiya shanin kan tanki Ati seenaa dalagaa jirta bar maamicho. Mamma ati aga koofiyaa kana kan wannoo tuytu. Manigaa wannoo saniin seeni gaaraarii takka seeni mamma daldala mamma datillee mamma. kobiya jangan buan kobiya mala nagan zaman riba kan walla Lama walla qofas yafe amma. kobiya torba guuta tan jira fitadam kobiya sadde guuta Fixattee nadidde dhiisi bakka. Okay. Rabbu marraa. nyaata nyaachaa jira amma aba oro kiyya One more, one more, kiyyan one kan more. jirte One more oro kiyya mangisti. lama tafe itti dabale oro bakka kiyya Takka oro takka kiyya melaki takka. lama tafe maqaa kiyyaan No, gifti saddeet yoo takka kenne immoo gifti galaarii saddeet ta'a godha. oro kiyya maqaa kiyyaan lama tafe wanta ta'u minigaanii ta'a humaasan darbi marqaadha nyaataa jirra Namni darbi isaa meeqa jira? asli juneel leenca shan kenne sun leenca tokko sun adda arbe Maayet. Taata kaafay. gurbaan gaafa kaan leenca shan kenne sun osoo dhufee nu darbe leenca tokko Gaareen walitti birrii guuranii kennanii bara waan tokkochi kennitee xamaamisha. wallaahi Wallaahi. Qalbiin qaataa fedhin akkasii yaa'ii mamma bayaan miskiina wallahi. Taaziyaan mamma bayaanuu gana maal taaziyaa quuftuu booddan. Baalee ko wanno onnee takka kenni taaziyyaa leencaa ta'arraa ati amma dhufte. Maayii kana leenci gargalee jedhin fitnaan isaa bayaan jiru. Leenca qileetti saree. Oro takkas yafe kenni kaa. Forever roga kennaa turte sun takkas yafe orogi. Only one more. Asli mamma bayaan loltuun qabaa miti maa sheeritti godhe jedhiin haanu guutu galaarii kana kadhanneetu muguumarra cakkanneesi. Waati rabbi siyaa qajeelchu obboleessa qayya qaalu. Rabiiba harki maal yoo na godha amma nyaata nyaataa jira. Bigi thank you so much. Re amirate aguutamtu ulfaatu galatoom. Maal taatee? Thank you orogi. Loltuu maa aboo jaartirratti loltuu qaba. Ba warri asii gadi guutuun kabbaadidha kaasii gadi mamma bayaan. Loltuun tiktookiti malee sun jaartiin bar tamanaati bar. Awaa tiktook irra jirti jaartiin ta'e. Tum. Giiftaran ni qaba jechuun isaa diya. Jaartiin manaa garaagaraa bara siliiba. Agarraa kanan beektani. Abama itti ol darbaa maqaa kiyyaan. Kalaas dhiisaa uummata hin cinqina.
namni hunduu membera ta'a jedhanii akka hundi membera yoo ta'e Baalen kun isa wannoo gaaf durii san kennee fooloo kuma lama na godhan qurxummii kenne jedhee gaafa waadaa galee tokko inni deeme bira. Eka kennee beeraloo geefta mooditaroota mana kanaatu jaartii lama qaba jarallee kennee anallee kennee ba. Baalen mangistiidha. Tuqina. Thank you baale kiyya olma. Gama Romano ana follow nagar agiyaman qabanarra na binadi. Follow Muhammad Bayani rakkata keessan isa saba Oromoo cinaa dhaabbataa ture. Walloon Booranaan gaafi singaa gara gartee majlisaan harargeedhaan akkasitti cinaa dhaabbataa ture isaan gaafa immoo Deemee erga qabaatte fooloo nu godhe kan geeftaroota. Daba follow na godha bu'aatu muutii qabadhu abbaa garee maafiyaa kun torbaatama atbaata arshii kuma shanan nyaattee irratti afaan hin babbanini. Hotu gaafa Amma baga nyaatte jettu amma maal godhu waan hin banin jettere amma baga nyaatte jettee wanda yaan turre. gaafa geemaan irraa hin hafini waa'uma nyaatti san kottu naa kanaa qabali. Maati waan naa kenne gaaffii abboo fuulee dirre irratti Garuu baga nyaatte baga nyaatte yaa silaa osoo keessumaan barcalleen biti butadhu naan jettanii hin argitanii. Harrellee taphatii kennu. Salaamu alaikum ati malkuni. Waalaikum salaam. Ayyee fooloo kuma Yaa baale. taphatii kennu. Fooloo kuma lama qurxummiitii buuse. Baay'ee. Kudhayyoo amma gale qurxummii takka. Gaaraan fooloo kuma lama. No. qurxummii sii guutaa jedhe yoo kuma lama argadhe. Qurxummiitii buuse. Hojii ammayyaa akka Aboo uummanni fooloo godhu uummanni uummata rabbicha jeen. Asili anillee kuma 8 fa'irra jira kuma 10 Abo follow godhaa billaalee kana yoo booda illee irraa deeffatta ama follow godhaa harkaa baasaa qurxummiitan. Ijoolleen xiyya fooloo namarraa deeffattu ishii jettee gootu malee. Kuma kura yoo guutte qurxummii kenni taate. Anillee kuma kudhayyoo guute qurxummii takka amma situ. Isin lamaanuu kuma kuran guuttanii qurxummii kennitan. Anin kennaa amma. baalee kana kuma lama biraan dabarsan ka baalee kana asli. Namni kumaaf dhibba ja'a mo'aalin fooloo godhaa hundi kennan. Kun Seenaa kuma galee 11 gal nagaafata. baaleen kuma 11 Har'a kun kumaa fi dhibba shanillee nagaa. Baalee fi Muwaazin fooloo godhaa hundi keessa namni kuma lama dhibba torbaa kun seenaa dalagaa warri argata namaatti gammaddan warri argata doktoraa gammaddan qurxummii harkaa baasaa jira kanneen lamaan harkaa. Yalla jabaadhaa Bu'aan kuma kuran galcha. Lamaanuu kuma kuran galcha mee dura irratti ilaalla. wallaahi muyti godhaa kan wajjira wajjinaati muyti godhaa wajjira wajjina amma chaalenjii irra jira waan ta'eef ummanni si jaalata waan ta'eef daqiiqaa keessa gala wallaahi naamane jabaadhaa itti muddaa laal Kuma kuran moo. kuma kudhanin gala maal taate oromoon ganaa sheer gootee yoo barbaachise sanii oluu leenca guddaa yoo irraan fuuti oromoon bargara chaalenjii kanatti hamtuudha wayitee jechi garagalte sanuus si jaalatte beeta akka malee reefu markaa fuudhan shuuri dhukkee itti Thank dhadhaa'an you so much. kun olaal baalee Guddaa dhibba jaan chaaritaa. baasanii jiran muwaazin kuma guutan let's go jabaadhaa itti muddaa muwaazii fi baalee fooloo godhaa sirritti hundi keessa itti dabalama Maa ol deemuu didaree. deemaa jira fooloo godhaa warra irra jirtanillee deemaa jira agartaa akka fiigaa jiru bar 5 10 utaalaa jira bar muwaaziin fa fagaate Muwaazii dabalama warri namni 2800 jirtan kun muwaazii fi baalee fooloo godhaa qurxummii kennuu deema waan ta'eef warra asirra jirullee godha warra as gubbaa jirullee follow godha warri gastii keessa jirullee jala lamaan kana follow tolcha argatanii jirtanii warra asirraa dhiigaa Kan gooti. Nama kafale malee fooloon gootitin. jabaadhaa fooloo godhaa onnee dhibba takka waan onnee dhibba takka argatanii jirtanii na dhiisin callisaa warra jirra jirtan Eshi baale mu'aazin kuma kuran galchaayyee. Kuma kuran galchaa. baalee Nama meeqa kumaaf meeqa dhibba lama qofa itti nafe mu'aazin. Kumaaf dhibba lama itti nafe. baalee nama Kuma dhibba jaaqofa lama hafe gaayis baalee nama dhibba jaaqofa hafe dhibbi jaaqofti dabalama nama kuma lamaa fi dhibba torbaa jirtanii namni dhibbi jaayoo dabalamtan Hundi baalee keessan qaqqabaatanii mallattoo eda'uu irraa balleessa baale mu'aazin. Baale mu'aazin. baaleen ka makiinaa irraa qabu kana muwaas ka gubbarra bahee jira kun asli afoo ka jiru kana gaayis jabaadhaa guunnee jirra jabaadhaa daqiiqa takkeetti hin guunnam aboo ummanni Nama kun si kumaaf dhibba jaalata lamaa wallaahi. fe'ee isaa finnare. guutee jira bar Meeqa guute? kuma kudhan guutuuf amma 500 deebi'eera ka baalellee nama 500 qofaaf Obbo Taganuu fooloo gori jennee maa nama rafetaree akkatti. Fooloo gori jennee malee bariisa si kadhate hin jiru habibi. Taragaaggaa. Lolina. Haftaam lammisa Gabaadhaa hundi xaartee keessan maanguutii si dhukkuuf.
aftaamii kennuuf jecha dakan awudduu isin dhukkubini warri fooloo hin goone Follow godhi jenne ba. Birri kenni hin jenne. amma jabaadha Jabaadha ka awuddoche. baalee guunnee jira muwaazii fi baalee dabalamaa hundi keessan baalee fi muwaazii dabalamaa warri as jala jirtan nama 2,700 kuni warri fooloo irraa hin qabne da'uu san irraa balleessa mallattoo da'uu sanniin mallattoo da'uu san irraa balleessa hundi keessan jabaadha Baalee dhibba shantu hafee muwaadhin 300 baalee dhibba afurit deebi'e baalee dhibba afurit deebi'e ila faamilii maal gootan beeytanii muwaadhin qaqqabdaniituma mallattoo eda'uu irraa baleessan qaqqabdanii mallattoo eda'uu baleessan baalellee akkasuma gootan jabaadha jabaadha hin namni 2,800 as jirtan kun hundi keessan godhaa waanyinaatin guuttanii jirtanii jabaadha seenaa dalagaa wallaahi laziim seenaa dalagaa doktorri ijoolleen seenaa dalaguu hin dandeenye an guyyaa baay'ee taasifabe seenaa dalaguu hin danda'alle ceesii kenna jedhee siin dadhabu Abbo ijoollee mubaarak tokkotu fooloo godha abbo uummanni akkaawuntii 3-4 fooloo godhaa waan kanaan beektu. garaa qulqulluun hordofarree anaasitti bar viidiyoo waraabatuuf as ta'anii anaaf himi garaagarummaa nama ijoollee biraa mana biraatiin Amani si jaalatan yoo amma daqiiqaa jireenya shan ofii ittiin oofachuuf ilmaan itti guddifachuu dhufa wallaan ati viidiyoo waraabdee yuutuub irra geeffatuu dhufti malee ishin jettu fooloo godhaa gaayis isin fayyada waan ta'eef hundi keessanuyyuu baalee fi muwaazin fooloo godhaa. Garuma fuulduraatiif jarri kun isin fayyadan qarqaarsa irratti illee waan garaagaraa irratti giiftara waan ta'eef isinillee faayidaa qaba sirriitti fooloo godhaa nama hawaasa fayyadu waan ta'eef namni hawaasa fayyadu illee fayyada. Gama fooloo kanan osoo akka abdii san taate bar maashaallah. Nam 300 hafe nama 300 hafe baalee muwaazinoo nama meeqa hafe? Muwaazillee guutee jira gaayis muwaazillee namu 300 hafe nama 300 itti dabalamaa dafaate. Jabaadhaa hundi keessanuu muwaazin dhibbi sadii namni abboo nama 1,000 hafe muwaaz 10,000 eessa muwaazillee? eeguma kuran Okay, jabaadhaa muwaaz hin guunnaa boo kuma takkitti akkamii fooloo godhuu dadhaba uummanni kunniin nama 2,000 muwaasa guutee jiraachuu. Jabaadhaa gaayis abdii hukumee muhiiti godhadhu. Baalee fi muwaaz irraa mallattoo ida'uu balleessaa hundi keessan mallattoo ida'uudhaa irraa balleessaa durarraa dafaa qurxummii harkaa baafnaa ekischeenji godhadhaa isin bitattanii yoo abboon uummanni uummata guutuu miti guutanii jiraniin doktor obsi daqiiqaa takka qofa. Amma daqiiqaa 2 keessatti haa guunnu gaayis. Jabaadhaa gaayis hundi keessanuu hin guutaniire guutanii jira nama guutan mee baalee meeqaa hafe qo'ee gattuu ni ilaalla. Baalee nama 300 qofa hafe bara. ibsu koomentiin isaa godha akka waan isin jettan godhoo barbaada warra isin fooloo godha isin huyyuu nama giiftii kenna yeroo ishin jettanii akkaan argadhu hin jibbitanii ammaan ati sagalee isin haa ta'u godhi fooloo dura erbe fooloo godha warra asirra jirtan. Namni doktora namni agana baay'atu warra dhufu kun guutuu keessa namni doktora jaallatama kanaati. Guys, baalee fi mu'aazin itti dabalamaa hundi keessanuu mallattoo ida'uu irraa balleessaa mallattoo ida'uu irraa balleessaa. Olkiyyee Habibti. Irraa balleessaa amma geessinee jira daqiiqaa takka qofa hafe guys. Namni daqiiqaa meeqa doktor fila uummanni isin jaalatu doktor antee kana hunda waraane waan daqiiqaa dhagayetti wallaahi buutu seen. Nu saalfachiisa uummanni kana keessan. Anin beekama. Wallaahi nu saalfachiisa. Baala qophiyaan kan inni dhiisi jiingaa qurxummiidhaan Omaaditi yaa guutuu. Aboo jarri kun guutuu dhiisii siin jedhe bar. Maal gosa inni? Wallaahi ayirra bulla doktoraatti yoo barbaadde viidiyoo cufadhu silkii muhitii godhi deemma ka barbaadde. Wallaahi guuta. Ijoollee kiyyaan hin beekaa bar. Hin guutan. Aboo guutaa hundi keessan koomantii nu cufe. Guuta. Fooloo godhaa mu'aazii fi baalee fooloo godhaa hundi keessanuu. Mu'aazii fi baalee. Jijjiiraa ka lakkoofsu jijjiiraan jiru gaa'is ammoo lakkoofsu jijjiiraan jiru. Warri fooloo irraa hin qabne hundi keessa mu'aazii fi baaleetti ergadha. Nama 2,700 kuni. Wallaahi kan keessaa namni kun 2 fooloon godhe. Baalees jee akkasitti beekan. Baaleeshi.
Baaleef itti daban. Baales. Roobee baales jira jalatti username illeen baalesiin follow godha ka makiinaa irraa qabu kana makiinaa Hin godhan. godhaa jiran doktor lakkoofsi jijjiiraa jira bar jijjiiraa jira lakkoofsi jira amma muwaazin namni kumni lama follow godhe laa baalee namni kumni 1,300 follow godhaa jira jabaadhaa guys Muwaazin ganaa nama 990 jedhe. Baalee ganaa nama 200 200 fi 200 baalee guutuu kaan garuu osoo jabaatan. baalee follow godhaa baalee amma guunna muwaazin leen Osoo jabaatanii guutuu kaatan garuu. Guutuu kaatan. Baalee guutuu kaatan garuu osoo jabaatan. Ummata jaalala doktoraa qabda mul'isa. Nama saalfachiisinaati. Sila akka namni argatu hin barbaadu. Doktor ati addaan waan qabde si barata doktor. Nama 200 fakkeenyaaf yeroo baay'ee waan si arge ati hin jaalattu. Yoo addaan murte si barata. Fooloo amma goosiftu kana kabaalee kana 200 kana guuchise akkas hin baranne of duraafu. Hin guutan kan guutanii maal waan hin beekaman. Wallahi yoo ati ittiin taa'amame ittiin Akkam beektaa? Bakka biraatitti mana banataniifa mari'atanii dhufan malee ajandaaf dhufan malee wallahi hin guuta ishin jiran. Ani waan beeku gara malee isaanii waan beeku. Uummanni wanni akkas jaalatu hin jiru. Abboo ishee miidhagi nama 2,500 gaayis hundi keessanuyyuu qaqqabaatin baalee si fooloo godha. Qaqqabaa hundi keessan mu'aasillee qaqqabaa kamal jaalattoonni doktora namni hundi gara waan biraatiif qarra saalfataa jira wallahi nu saalfachiisu. Doktorri qurxummii kana argatuu qaba. Nama 200 bichaa fedhaa dhufme. Ani ijoollee mana kiyyaa hin beeka qurxummii miti osoo leencasii kan yaani hin guuttu. Oromoo ani bar na ajaa'ibe Guuchiif na suura argaa kana. baalee jabaadhaa itti muddaa hundi keessan baalee guutanii baalee fi muwaazin irra dabalamaa hundi keessan mallattoo ida'uu irraa balleessaa qaqqabaate. Mallattoo Nama ida'uu 220 290 190 hafeemi. Mee maqaa waamaa qooyaa doktor maqaa waamaa qooyaa. Amma Nama qoy hunda achitti maqaa ulbaasa waamaa qooyi doktor Abdurrahmaan qoy doktor achitti ulbaasa qoy Qoy ka usme maqaa waama. Nama godhe kana maqaa waamuu qabna doktor. Fooloo godha daddafaa baales nama hunda maqaa waama. Nama hunda isaa. jabaadhaa baalee sin gubbarra ol baasee kunoo aslii biratti ol baasee hin jira ka aslii bira ol ba'e kana hundi keessan mallattoo ida'uu irraa balleessaa. Ililli irratti hin kennaa geeftiin jenne amma nuti. Mallattoo ida'uu san irraa balleessaa qurxummii kadhaa tokko. Dafi Maqaa qaqqabdanii mallattoo ida'uu balleessa. diimtuma san qofa gattuu ixanii itti dhiiftan san boodatti isin. Yalla guys mallattoo ida'uu san irraa balleessaa amma mu'aazii fi baalee sin irraa balleessaa. Meeqa hafe doktor meeqa deebi'e? Laalaa yoo xumura. 150. 150 deebi'e 150 jabaadhaa amma nama 150 jechuun nama Nama muraasa. 150 bar nama 200 horii keessan 150 qabii mallattoo ida'uu irraa balleessa giligilnu. Kalaas. Amma nama 150 ka onnee qulqulluu taas keessaa dhabame nama 200 kana hundi isaa haasida. Yoo nama 150 dhabame nama 150 onnee qulqulluu nama 150 nama kana hunda keessa sin ajaa'ibu. Wallahi በጣም nama አዛጀበ በጣም ያሳዝናል። Jabaadhaa kennaa hundi keessa goone jedhaa warri gootanii jettan gooneedhaa koomantii barreessaa. Balleessaa mallattoo ida'uu irraa baalee Koomentiin barreessa tokkoffaa koomentiin nama 100 dhabame nama 50 argame. Amma namni kun guutuu warri gooneettan hin goone warri hundi keessan godha warri goota Nama 100 ka onnee qulqulluutu dhabame. nama 100 akkamitti dhabne nama 100 guys. Fooloo Nama 100 hundi keessan baaleesiin nama 100 100 ka onnee qulqulluutu dhabame. nama 2,400 keessa nama onnee qulqulluu nama 100 akkamitti Nama dhabne. 80 qofa 80 ka onnee qulqulluu. Nam 80 onnee qulqulluu jabaadhaa itti dabalamaa. 80 warri onnee Baarakallaahu fiikum. Only nama 80. Jabaadhaa. Nama 80. Eewa 70 deeftanii jirtan jabaadhaa hundi keessan nam 70 onnee qulqulluu. Nam 70. La 60. 70 deebi'e. Jabaadhaa amma nama 65 deebi'eera nama 65tti. Baaleesiin mallattoo ida'uu irraa balleessaa mallattoo ida'uu baalees irraa. Baaleesiin irraa mallattoo ida'uu 10,000 qofa galchuudha fooloo.
mallattoo diimtuu san qofa irraa balleessan akkana profaayilii isaa kana gattuu hixanii tumaan san booda ida'uu san qofa gattuu hixanii mallattoo diimtuu san boodatti kalaas nama 50 deebisne guys jabaadhaa hundi keessan nam 50 deebi'ee jira nam 50 deebi'ee jira nyaannee jirra doktor nyaannee jirra naamani Allahu alam. wallahi billahi nyaanne abdi murini mata nama furtama bicha nama soddoma bicha Yoo mere bar guutee namni maan shantama mama yoolee mana kanaa sharranyaadha bar. nama 40 deebi'ee gaay nama 40 doctor ati disiyo doctor disiyo ati nama nama didama bicha 30 kuno deebinee jira nama 30tti baalee sirraa balleessa nama 30 kuno waan dhumate nam 30 kaguute ulaassoo jedhe grabichi guys jabaadhaa hundi keessan guutee jira baalee yalla guute diidamatti nama diidama nama onnee qulqulluu nama baalee sirraa balleessu mallattoo ida'u nama diidama nama carra qabeessa namni hafe kun nama diidama onnee qulqulluu akkas eebo wallaahi thank you so much godhaa hundi keessan guute nama kudhan bicha nama kudhanitti deebi'eera nama kudhanitti guutee jira doktor kongira guute kuno nama kuma kudhan guute kuno doktor amma muazin ol guddisa abdi murin qurxummii galakkisi jiginga baale ni lakkisa baale sindi saftame baale sin aftame manni kun hoggaa aare irraa deeffata galakkisi jaare baale namma wallahi Doktor Muhammad Ban anin qabu naa kennime irraa. Fayyaa isin sassabanii dhiiba bashii. Maan kenninati narraa. Makiina masa agartu Muhammad Bayan ati yoo lakka. Hangana faalaa isin hin gaasu kanneetiif hin babbalasuuf yaa wallahi. Wallahi qasaman billah waan qabuun ta'ee gaafa bitaan hin qaban. Maan irraan kennine qoyati. Hin qabuun siin jedhu osoo babaadde sirraan kenna. Baale sin beekati dhiisi mamma. Thank you so much. Warri baale boora gootanii qurxummii guutuu keessan galatooma ulfaadha rabbi sin amin keessa thank you so much. Doctor. Thank you. Qurxummii takkaa fi ammallee takka dabaladhaa ka handi harta allaa jariifama. Nama 800 qabaate muwaazin. Kamuaz nama 800 bicha hafe waan ta'eef doktor kabaalesi kana du'aayii godhii fi afaan keetti takkittii irra baasi nama 800 kanallee amma. Muwaazit dabalama amma guys muwaazit dabalama hundi keessan amma kamuwaaz kana dabalama muwaaz garuu qurxummii lama ta'uu qaba war doktor amma kabaalee 1,000 goosifne kamuwaaz bar 2,000 goosaa jirra kamuwaaz bar 1,000 goone bar 2,000 goosaa jira muwaazin 8,000 irraa fuune kamuwaaz qurxummii lama dabaluu qaba qurxummii lama ta'uu qaba kamuwaaz godhaa hundi keessan hin godha hin kenna rakkoo gurguree fedhe duratti qurxummii kenneera Mucaan diyaagooraa hin kenna isinummaan tuqa jabaadha. muwaazit dabalama hundi keessan Dogana barcaan xiyyaa dhufe oftee jirti 2,000 keessan naaf erge. 700 fi fooloo gootereeti muwaazin. Barcuma naaf erge. Angiftar Muhammad Bayaanii Arduraanuu narraa kaafate waan inni narraa kaafateef hin beeku. Angiftar Muhammad Bayaanii. Sirraan kaafan deemaa rabbi sodaadhu mii micaati muwaaz. Deema siinaan jedhee namni dhooke wanni kun miyyuutu na godhu. Abaarraa bijan gaafa eegasii Go uddoche. Abo Muhammad ati muhitii godhadhu qoy Muhammad muhitii Walitti aansina jabaadha. Harkuma tokko guutaa muwaazin fooloo godha. Edaa irraa balleessaa muwaazin irraa daddafaan hin tursiisina. Jabaadha uddoche. Go. Yalla guys. Jabaadha uddoche. nama 700 qofaa tabe. Egaa imaajjan namni 700 ka onnee qulqulluu nama 2,700 kana keessa namni 700 qofti itti makama. Namni 700 edaa irraa balleessaa. Namni 700 ka onnee. Wallahi wa billahi ya abba. Arrijal wannisaa shamarran inni onnee qulqulluu namni 700. Doktor. Jabaadha. warri onnee qulqulluu qofti muwaazit dabalama warri onnee qulqulluu nama 700 akkamiin dhabne nama 2,500 kana keessaa nama onnee qulqulluu nam 700 muwaazit dabalama kaasii afoo jiru kana muwaazin ol baafne jechuudha dafaa hundi Nama 600 deebi'ee ba. nama 600 deefneera nama 600 let's go itti dabalama hundi keessa muwaazitti mallattoo oduu irraa balleessaa profaayilii isaa kana kan tuuxanii mallattoo diimtuu san qofa tuuxan oduu irraa balleessan san boodatti
Jabaadhaa hundi keessan nama 600 deefneera nama 600. Let's go nama 500 deebi'aa jira. Jabaadhaa hundi keessanuu. Mama bayan baxxaanii akeessa jira jaartii jala seene. Jaartii galfate sila jaartiin bira deebite eegal hunda uumaa amma Eega galfate bara 40 bayaa moo ifate shakashakaara. Akaayeen nu dhufa isaa galgala aboo laayibi. Aboo jaartii yeroo dhaltee kaateen tolti jedhanii bara. Maamee waan kana akkami? Muyitira jirta. Ono maamee kaasee muyitira jira. Yeroo deettee kaateen tolti yan jaartii. Jedhaan kaa warra jaartii qabu nutti. Ma dubrummaa itti deebi'an jiran ishee doktor wayisii jettee kaate. 40 sanni tolti yaa. Mama bayan. Muyitira jirta. Mee qoyi isa gaafanna. Maamee. Dhiisi abboo hin lola fooloo godhaa mucaa nama 100 jaaqofa nu biyya badhaaka. Nama 100 jaaqaa. Namni biyyaa kun hin guutu bon guutu reema. Waan jira fooloo balleessa. Mataan dhukkubsitan Oromoo guys wallahi lazim ani osoo waganaas liin jaalattanii beeken gooyisu silaawwal. Muad. Challenge namni meeqasii kenna naan jedhee irraan fuudhu bara arge. Kortomii gadi. Ageen si gaafatu hin eegine gadi. Sila maamma baya waan biraa godhaa jiraa yoo qoyu. Ara qurxum alleencaa yoo asii kenneef nan kucca waraaniin kennaa. Harree gadi firee ageen si gaafatu hin eegin. Anuuf hin beekne kennaa arbaanes mataa kiyyaan ajajamaa. Abacha haa guutu. Ebe atai ma. Challenge illee yoo guuta das nama jedha rakkoon qabuun kenna. Challenge yoo guuta nama yaadii. Challenge yoo guuta das nama jedha. Yoo Oromoo amma namni asliin akka argatu jaalatu. Yoo namni 2,300 kun akka argatu fedhin hin barbaadu. Yaa. Waan daqiiqaa 5 keessatti guutuse uummanni akka Dr. Aslii sila jaalachuu dhiise moo akkamsi? Jabaadhaa hundi keessanuu godhaa. Haasana jibbanan. Itti dabalama amma hundi keessan. Kamuu as kun ol fagaate malee godhee jira wallahi manni nama 2,200 meeqa godhe. Jabaadhaa hundi keessanuu let's go. 8,400 Itti dabalama Ko dabaluu qabaare. laale qurxummii takka dabaluu qaba inni. Qurxummii takka dabaluu qaba muwaas. Yoo leenjii xiqqoo nu kennoo. Leenjii xiqqoo nu kenne banne akkasitti irraa bareeda walla balkaaba. Muwaas reefu waan qurxummii kenne amma waan sagalee qabu gadhiisi nullee akka gammaduu. Babe, welcome. How are you? Where are you been long time? Yaa Muwaaz hundi keessa Muwaaz mallattoo eda'uu irraa balleessaa guys. Mallattoo eda'uu irraa balleessaa hundi keessanuu. Amma leenjii xiqqoo irraa fuuna waan ta'eef Muwaazin. Nama 500 qofa tofee baramma. Nama 500 qofa hafe nama 500. Nama 500 guys. 500. Era Muwaaz irraa mallattoo eda'uu balleessaa nama 500 qofa isin hafe. Baay'ee ooftan bar kan hunda ifaajjanii. Ifaajjanii keessan karatti hafuu qabu. Inni saalfannaa yoo qasama billaa. Jabaadhaa hundi keessanuu. Nama 500 onnee qulqulluu akkamii dhabne nama onnee qulqulluu qabu amma nama onnee qulqulluu qabu bakka takka gaggattuqee fooloo godheetiin leenjii xiqqoo irraa baasu. Jabaadhaa nama 2,000 gara irraa akkuma baalee irraa qurxummii baasanii itti irraa baafna. Galagalle. Muwaazin Nama 500 tu nu hafe. hundi keessanuu. Nama 400 tafe amma nama 400 nama 400 guys. Afurii shani maa. 500 tafe 500. Nama 500 dabalama amma namni 500. Muwaazin mallattoo eda'uu akkana gattu qaatii profaayilii isaa kana gattu qaasan boodatti mallattoo diimtuu san tuqaa irraa balleessa. Nama 2,300 na jirtanii Muwaazin irraa mallattoo eda'uu san balleessa. Nama biraa fooloo goonaa warra irra jiru kanneen Muwaazin qofa guuta. Guuta hundi keessan. Kadhattu yaalaal na alatuun laalee waa kennitaa midee jira. Awwaan doktora afaanii bahin dhiyeessu leenca xiqqaa yoo godheera. Mee jaalala doktoraa qabda Akkana kunoo. rakkoon qabu. Akkana. Haftaamin bar. Haftaamin kennu. Haftaan illee miti jedhe. Wallaahi sun illee. Ayyoo isin kuma guran guutan leenci xiqqoo doktora afaanii baay'een kennaa jedhe. Uummata Leenca xiqqaa asiin jedhe ichi usumee illee si kabajaani jettanii mee isin kennaa jaalala doktoraa qabdan bitti. Yoo isaan hin guutin naan kenni wallahi namni tokko irratti hin kennin hin barbaadu waan isaan hin barbaadu. Oromoo fooloo godhaa hundi keessan. Qaal noo jedheetiin jira. Waan doktora afaanii baheen guuta erga inni jedhee guutuu qaba. Hin guuta jedhe inni isin immoo fooloo nummoo waadaa isaa galle fooloo 10,000 si goosiifna jenneen himi godhuu qabnaa jechuudha.
Jabaadhaa hundi keessanuu chaalenjii yoo guute das nama jedha malee mucaan akkatti illee kennee bahuu hin danda'a. Garuu immoo yoo guute irra das nama jedha. Let's go guys. Habibti, Akkana godhiifa. Laal. my love. Ayuni. Ini konjo. Muwaaz irraa mallattoo ida'uu balleessaa hundi keessanuu. Hundi keessan. Lebili afurtama membari afurtama yoo galte wal fuunan jenne ree maaliif dhufuu didde guyyaraa dhuftee osoo akkatti waan xiqqoo xiqqoo kan ta'e rawan afurtama galte wal fuune lubbu. Thank you so much ineennat. Thank you Ayuni. Muwaaz irraa mallattoo ida'uu balleessaa nama 500 qofa nama 400 hafe guys nama 400 nama 400. Amma ko waan wayitu jira bar. Ila giftiin kama amma mucattiinuu dhuftee callitee kennite kana. Muwaaz illee osoo namni tokkoon dubbatiin qurxummii naa kenne. Ani warri naa kennuu barbaade osoo gaafannellee ima kenne. Garuu isin warri yookiin hin kennine yookiin kennuu hin beekne yookiin hin qabne kun maa waanyitanidha. Isin galami? Akkantillee osoo ta'e namni kennuu barbaadu ima naa kenna garuu waltaan labuu taati baay'ina. Keessattuu warri koomentii kun jechuudha. Warri koomentii ani isin ajajjanii ajandaa isin feetan yoo ta'e abbaa fedhe yoo nama laas godhu ta'e takkaa isin dideen beeku. Isin maaliif diddanidha? Namni giftii kennuu danda'u hundi isaa naa kenna wallaa akkattu ima naa kenna. Muwaazillee kennaa ture bar tokkoffarra jira bar isa tokkoffarra jira. Garuu isin warri koomentii lamman dinnoo garaa jabaattanidha. Amma gaafin kiyya warra koomentiiti malee sacii isa xanyaan namni akka anaa giftii argatuuf kennamuuf hin jiru. Warri kennuu barbaadu suusidhayyu ana yoo akka waan suusiti ana yoo naan kennine ittiin tolu si jamma. Wallaahi garuu isin warri kun leesh no. Warri kennuun barbaanne fi warri kennuun beeyin waay garaa jabaattanidha. Amma Dr. Laal daqiiqaa guunnee jirra amma 300 qofaaf waan ta'eef hundi keessan Mu'aazin mallattoo 300 hafee wallaahi leenca xiqqoo argatuuf sila. 300 qofaaf leenci xiqqoon gadhiifamaa jira guys. Amma 300 tana eessaa 300 kana immoo namoonni qulqulluu yoo jiraate nama 2500 jira 2500 kana keessa nama 300 qofa barbaana namoonni qulqulluu nama fooloo itti dabalamu Mu'aazitti. Mu'aazin akkana gattuu hixaniitiin mallattoo diimtuu san qofa gattuu hixanii eda'uu san irraa balleessitanii nama 300 itti dabalamee naanin leenca irraa fuuna guys. Jabaadhaa hundi keessan. Amma namni 300 kaawwanne qulqulluu Oromoo keessa hin jira yoo Moronoo jira. Hin jira dabalamaa jira saba Moronoo illee nu waama saba Moronoo illee nu waama rakkoo qabu yoo wanno jedhe yoo muluu dubbiin ammaatti. Moronoo mee warri Moronoo maqaa Moronootiin mee fooloo godhaa sabni Moronoo yoo jala jiraatan Oromoo hin didde. Warri Moronoo Mu'aazin fooloo godhaa eeywa ante Moronoo na Moronoo akka malee dabalaa jirti wallaahi billaahi Moronoo jennaan uummanni dabalaa jira. Jabaadhaa Moronoo itti dabalama jirra jalaa jira uummanni Moronoon mallattoo eda'uu irraa balleessa ilaalaal akka dabalaa jira nama 200 deemuu ka'e Moronoon jabaadhaa itti dabalama. Wallaahi billaahi Moronoon mana kana hin dhufti. nama 200 dabalame Moronoon jiraas harki irra caalu isaa uummanni maa fooloo godhuu dide jenna. Moronoo saafatee bar sabni guddaa Moronoo. Afaan Moronoo itti haasa'ika. Afaan Moronoo haasa'u. Jojo abbaan jojo leencatti jojo achuu. Naa ni afaan leedda qabanimi. Egaa afaan mataa haasa'utu kana. Okay. Mu'aazin fooloo godhaa jechuudha amma akka jechuun isaa Mu'aazin fooloo godhaa mallattoo ida'uu san irraa balleessaa jechuudha warra afaan san. Nama 200 deebisaa wallaahi qalbii malee jabaadha. Nama 200. 200 qofa tafe amma. 200. Sabni Moronoo jabaadhaa fooloo itti dabalamaa Mu'aazin gattu qaati. Mallattoo ida'uu. Goone jirre dalaal Moronoon akka jiruun goone jedhaa jiran jalatti. Akkasiis hin beekne warri Moronoo galatooma ulfaadha. Chomanene kofe kekkenna. Galatooma. Yalla. Allahu akbar. Abang garam milikere. Leenca bitee milikee moo gurbaan garam tare. Leenca bituu bu'inna. Abba maal taate? Leenca bituu bu'e warra dhorkatu bu'e. Maal nu dhorgatare jala fiidee irraa deeffadha. Deebisee koo qabe. Jala gattara jedhee. Eewa kisaarre wallaahi ladii. Taree bucaa. Laa. Deebisee. Sagaleen kii jira. Si jala fiine wallaahi si jala nafnu osoo qabdu. Arabitti malee indi. Awuuzu billah wallaahi ishee miidhama indi. Siin qallanna rakkoon qabaa guutu qoyi. Jala gattara jedheete wanna na godhe dhiifama wallaahi. Ishii qoyi na nama 170 qofa tafe jabaadha. Namni kun haa guutu qoyi namni 170 sabni Moronoo itti dabalama hundi keessan. Sabni Moronoo itti dabalama.
muwaazin laal mallattoo ida'uu san irraa balleessita muwaazin kaas leefoo jiru kana warra jirtan hundi keessanuu leenca irraa fuudhu deemne waan ta'eef yoo 10,000 guute 10,000 guunna nama 200 qofa noofe gaayis nama 200 onnee qulqulluu nama qabu nama 200 kan hidhamne nama 150 deefneerra nama 150 nama onnee qulqulluu qabu nama 150 qofa barbaanna nama 150 mallattoo ida'uu san irraa balleessa nama 150 nama 140 deefnee jira nama 140 nama 130 nama onnee qulqulluu qabu nama 130 nama 120 deefneerra nama onnee qulqulluu qabu eeywa mallattoo ida'uu akka irraa balleessa mallattoo ida'uu eeywa nama 110 deefneerra gaayis muwaazin mallattoo ida'uu irraa balleessa nama 110 qofa nama 110 Gira mangadi membaru nu. nama 110 deefneerra Allahu akbar takbir jedhe sheekoleen takbir jette jarru waan guddaa wayitii fuutu warra jabaadhaa hundi keessan La nama 100 deefnee jirra nama 100 deefnee jirra Abosa de nama tamo 100 babe. nama 90 deefneerra qoy doktor Sibiraa sirrii mul'ataan jiru nama 90 deefneerra gaayis nama 90tti La Morono, gala Morono, na motor Morono. bato. nama 70 qofa deefneerra nama 70tti aboo akkanatti sin beena yaaki oromoon laal amma itti hirmaataa jirti reefu moroon reefuu dhufee hirmaataa jira namni 3,000 kuni fuula irraa balleessa mallattoo ida'uu kana irraa balleessa hundi keessan mallattoo diimtuu yalla thank you so much amma nama 40 deefneerra nama 40 muwaazirraa nama 40 nama fooloo balleessu nama 40 deefneerra gaayis jabaadhaa hundi keessan mallattoo ida'uu irraa balleessa muwaazirraa warri fooloo irraa hin qabne hundi keessan mallattoo ida'uu irraa balleessa nama onnee qulqulluu nama 50 qofa barbaada nama 50 nama 3,000 kana keessa namni 50 qofti muwaazin fooloo irraa Hundi ke tarama mu'adhi qabatini namni shantama jechu mallattoo ida'uu irraa balleessa. mallattoo Yeroo ida'uu wajjin lagaa nuti ta'itina nama shantama jettanii. nama 50 qofa hin ta'in akka gaayis Amsa ta'u በጣም ትንሽ ነው። ትንሽ ነው በቃ። Eeywa nama Nam 30 shantama deefee fooloo jira waliin. tokko nama 30 qofa nama 30 qofa barbaanna saba Moroonoo irraa nama 10 Oromoo irraa nama 20 bakka nama 30 qofa barbaanna Didama. nama 20 qofaaf nama 20 nama 20 itti dabalama onnee qulqulluu nama qabu nama 20 qofa barbaanna nama 20 qofa nama 20 takbir jedhu kaane 20 humanti jatti barreessaa laal ummannu laale nama 10 deefneerra jabaadhaa hundi keessan Ja bejato. nama 5 deefneerra nama 5 nama 5 nama onnee qulqulluu qabu Allahu akbar takka lama sadii afur shanja kattamala Said Fawurnasha haja booda dasseer salaga dhuka afaan Moroonoti kun waan dhumate Abang Morono galatoma jedhin bakka. saba kana kau keessa laksa oppon Moroono galatooma sabni Moroonodha Oromoo hundi keessan Ebanne mucaan fudhate tare. wallahi jala filna hundi keessan jalaa fina sarchi goonee barbaanna Mucaan tare. eessa kuteemman Beeko. Quraan guunnana jumaan utaalee ante kasirra. qoy keessa deebi'ee bituu keessa Waafi dubde malee hin baqannin dhufa. Hin baqanne Yoo ta'e Morono akkam mana mama fona Morono no mama pana histi mano Morono mama fikirinia Morono ni Ha. andi kabu hindufa ma dufa amma ka'usmee kanallee fooloo godhaa hundi keessan qaqqabaate yalla Maa meeqa kennita? animo ani waan hin kennine qaba akkatti qaata afaan na tarsaati amma ani leenjite Teenaa dalai deeman. bomboliinoo maa darbaree mucaan bomboliinoo maa darbanu leenjite Momboliinoo mallattoo adagaati jiraachuu mul'isti. muwaaz Wayyee. Hin guunne bar nama torbatu hafe. rikoordi godhaa jirra laa guutee jira Yeroo an jala gattamu na buusaara. Abboo irraa kaafate uummanni akaima jara gattarraan namni afurii dabalama maqaan hin nyaatu Waan tare ta'e kaa'umman. namni afurii muwaaziin fooloo dabalama namni afur sila uummanni ante kaardiin nyaatte akaima sarchi godhee irraa Araban kaafate an deemaa an jiru wallahi jala fumaana buusaara wan. okay amma bakka gadhiisi amma guunne Yeroo an jala gattaru na buusaara. wallahi wabillaahi Jala gattara ko yaash. abboo doktor ante ummata kana qajeelchi kana booda fuyaa aki uummanni mataa na Bifee aduu qoyaa ijoollee. Ani isiniin kolfitaniif akkas yaa bar hin deemu. hin deemu nu taphataa irra dhugaan seenaa ummata Ana isin kolfitaniif akka isin hin jedha bar. namni biraa ka chaalenjii gadi tan jirtani
Amma utubee Challenge leenca xiqqoo namni kennitan. kiyya kanaa agartanii mi amma Uummanni kun garaa jabeenya. Oo. Gara jabeenya irraa Biyya uummanni kanaa yoo agartanii dhufu mi'amma- akkana miliqanaan. hin dubbaddu. Meeqatu ana hafe? Miiliyoon amo. Challenge leenca xiqqoo namni kennitan namni follow barbaada. Ka leenca xiqqoo nama kan qurxummiitti usme. Okay. Qoy kana warkaan ilaalla. 98 fi 600 jirta. Miiliyoona tokko seenuudhaa fi 140 wayitu hafa. Afaan moroon otiin. Okay. Meeqa kennite yoo 900 galchine? Baaburaan yookaan makiinaa booraan asii dhufna kaasiin dhiyoodhaa mi olitti nu. Asii baaburumatu deemaa bara. Sagalee kiin jira mi'am? Markaba Baabura. Anka nama laquu miti wallahi. kana ammoo baaburaan dhufaa amma dafeenis. Galatooma hundi keessanuu warri leenca xiqqoo kennitan ulfaadha. Galatooma rabbi isin haa milkeessu. Thank you so much. Tokkoo nama 2,000 4,000 Baalee fi Mu'aazin follow godhee qurxummii fi leenca fuutan. Riskiin mana keessan haa seentu riskiin guddoon. Thank you so much. Ulfaadha galatooma. Thank you. Hundi keessan galatooma wallah. Thank you wallah. Rabbi isin haa milkeessu. Rabbi isin haa milkeessu. Hiree haamileen keessan haa guutan. Waan see Waan isin yaaddanii miti isin yaaddanii illee rabbi isiniif haa ta'u wallah. Nuuroo jalqabaa maqaan nabada Oromoo nama 3,000 irratti. laal doktor waan see jaabu keessaane kaayyoo kee kana milkeessu jecha takkaa kan nama fooloo godheen beena jawaariin mala jara kan inni lama fooloo godhe. Habiibi. Akka Oromoo. Habiibi. Warra asirra jiru follow godha amma hunda isaanii. Nadhii. Ramza. Oi, kaana warra kana Abdii fuuna. Baalee. Mu'aaz. Saadiq. Anwaar. Ilyas. Ana waan Usman hundi isaanii follow godha. Warra koomentii jiru. Warra tooppira jiru. Tooppiteenii jiru hundi isaanii. Follow tolcha warra tooppiteenii jiru. Mu'aazin. Oro. Tamee. Asanti. Amishaa. Never give up. Anwar. Nadhii. Yasmiin. Oromiyaa. Ahmadiin. Abdii Hukumee. Aliyaa. Zamutti. Bulloo. Sabriyyee. Diitaa. Kaalishaa. Dammee. Saadaa Idris. Ani anumaa hundi isaanii riqicha jireenya Feenuyyee, Faaxumaa, Sooree intala Arsii, Sumee hundi isaanii follow godha warra tooppiteenii jiru hundi isaanii. Waa'ee ta'us mee? Akkuma Mu'aazii fi wannoo koomanta jaatti koongiraadhaan Baalee 100 itti dabalee uummanni 10,000 bira dabarse. Amma koi doktor kaana waan kun hin ta'u baabura maaltu sa'a tokko iyyuu danda'u buleessa. Miliyoona nagalchaa jedheesi? 100 nagalchaa jedhee afaan Oromootiin baabura isinii kennate baabura miilik. Anwaarin akkanumatti follow godha artistii Oromoo. Artistii kenna waan ta'eef akkanuma fooloo godha hundi keessa. Follow godhaani. 100 hin galchisan nama 300 qofaaf follow godha. Nama 300 itti dabalama follow godhaani. Guyyaa gargar baanee san guyyaa akka malee. Follow godhaani hundi keessan akkanumatti. Kunoo har'allee isin boochisaa ture. Kubbaan isaa meeqatti jira usme? Ganaadha kubbaan sa'aatii Kubbaan afurii akka afurii jira. ashara. Sa'aatii takkaaf wayita fi gana sa'aatii takkaaf. Ganaa boo sa'aata akka malee boo sa'aatii. Ingiliiziin deeggaraa namni Arjentiinaa deeggartee na waliin qabsiiftan. Sa'aatii lama ta'u. Namarri barakkisaarati. Arjentiinaa. Deeggaraa meesii kana waliin qabsiisuu jiraate. Deeggartoonni leenca guddaa xiqqaa. Xiqqama qabsiifnu guddaa rakkoo meesiin badaa. Garuu hin jaaladhu ani Arjentiinaan jaaladhu ka'ee qabsiisuu waan ta'aa ta'u. Meesiin har'a tarraan bakka bara waancaa fudhate. Maal yamiil isa dura lamiyya maal isa dura jira maal fudhatu kabeela. Lameen abbaa kabajee Laa tapha jiraatti wal fakkaatadha. Araa yoo akka masrii godhan san godhan malee har'allee wannallee. Taphni jarallee wal fakkaatadha lamaanuu garaacha kana qabdi beekta. Salaamu alaikum doktor. Waalaikum salaam habiibi. Akkaawuntii harawaan qabaay. Akkaawuntiin sun reefuun bana. Leencaaf ilmoon sii buusa. Akkaawuntii sana kuma meeqa? Maal jette? Leencaaf ilmoon sii buusa. Walitti. Akkaawuntiin harawaa 3,000 qaba reefuun bana. Leenca seena faara seena fakkaatu sammoo?
Follow meeqa qaba? Ara kuma sadi reefun bana. Kuma sadi Meeqa si galchu re? Meeqa na galchita? Ala filmuu hin buusa. Abbaa qabeenyattu hagana fedhaa jedha re miskiinni maal beeka? La silikoo. Nu achirran laalee yaadatti kennina. Nu achirran laalee yaadatti kennina. Ati wala hanga kana jedha. Yoo Bos meeqa sintaalaan beeku waa'ee tiktokii kana. Ebse. Sinti beeka. Sintaala maalu beekumsa isaa qabnu. No bar beekumsa osoo hin ta'initti amma maa inni beektaa? Amma ati murteessita. Kuma sadii irra jira. Eeyyee. Laa ilaaha illallah. Kuma 50 jedhaa jira warri koomentii. Kuma 50 galchan doktor Daaboon guddata kun 50. Ela. Ani. Laa Saadiq nama gaarii kuma 50 waan ta'in hin barbaadu. Eesh. Itti dabalas garuu baay'ee wayi. Koye ta'uu wanti si dabal. Saadiq nama gaarii kuma 50 waan ta'in hin dabbaraasanii gadi. Yoo amma laalle sanaa kennu rakkoon qabu gaarummaa isaa saniif isaa gaarummaa walitti dhiyaatanii wajjin. Asumaan immoo yaani ani intinaan qabaa doktara keenya baay'ee jaallanna. Promooshinii warri mana suuqii qabdan anarraa eegalee warra suuqii qabdan dhuftanii sa'aatii akkasuma doktarri galee jiru. Giiftii sun taane akka namni kamuu promooshinii teenya hojjetanne birrii kaffaluu qabnu yoo kaffallee nuufis hojiidha isaafillee keessa hojjita waan ta'eef warri suuqii qabdan yaani dhibama yaada kana doktar yaada mataa kiyyaadha yaada keemiti. Yaadni bareedama mana Abiibaa faattuu ijoolleen akkasitti shaqqalatti bara. Bakka kamittuu innaa promooshinii deeqaa muraasaa dhuftanii hojjettanii sa'aatii muraasaa amma laayivii galuutti dhuftanii yoo masawaqaa keessan mi'a qabdan hunda saawwaqattanii isallee yoo jajjabeessinii dafneera akka kiyyatti warri suuqii qabdan gaafa. Ana akkanumatti jabaataadha dhiisi ofirraa maara koon qabu. Isinummaan naa jabaannaan maara koon qabu. Amma yaa Allah yaa Kariim itti boonnee ittiin fooloo godhanii ani cinqin danda'u abboo dhiisan ola. Wal isinii beeysan toluma isin beeysan waan akka hin barbaadu. Hin aaraan booda yoo chaalenjii irratti kan inni fooloo godhuu deema. Bakka uummanni kun na jibbaa jedhee abdii kutataa deema waan ta'eef onneen xiyya baay'ee sisiidha. Leenca lamaanoo. Ati fooloo meeqa feeta? Akkuma asii meeqa sabdeet leenca lamaan. Leenca lamaan kuma 50 goisu bakka nullee duwit goone irra hirmaanna. Akkam jedhe doktor? Kuma 50 leenca lamaan. Kuma 50 moo? Turtii hagamii Uummanni keessatti? kun tola jedhee fooloo godhaaree bada. Turtii hagamii keessatti? Akkuma qabu turtii lallaadha. Laa akka barbaadaa turu san waadaan kuma 50 qofa. Laa doktor viidiyoo itti waraabdee naan uummanni fooloo hin godhara. Ufillee akkami beektaa doktor? Akkam goota beektaa? Akkaawuntii irraa fuute jedhi maqallee keetirra jijjiirta. Akka nama akkaawuntii haaraa ofii banate jetti. Sii galee? San boodatti akkaawuntiin kun haaraa fooloo godhanii asan akka itti karaa sanirraan fooloo goosiftu irra bareedadha. Akka nama akkaawuntii haaraa banate jetti. Follow profile keetii fi follow wannoo maqaa keetirra jijjiirtee san booda akka itti viidiyoo ittiin dalaytu. Kana diyaattii wara'ee na jalaa gubata jedhee Oromoo bochiisu. Na'u gura jedhii bochisi Oromoo. Na'u Akkam du'anii bara. kana follow godhata. Tiktookii kiyya guddaanii birrii doolaara 50 wajjin na jalaa gubatee waan waggaa meeqatti faajee minaaminiidha jedha. Taakuma leenca siyaadi sakaa rabbi itti guuta garuu immoo ani inni maqaa akkaawuntii lammataa banees promooshinii akka achi keessatti leelaaf beekamu. Hojii biizinesiidhaa miire. Kana yaade. 50 sii galchaan 50 torbaanitti sii galcha. Guyyaa lama guutaa aslii kiyya ofii ittiin seenii akkas jennaan takkan sodaatin. Sa'a 24 sii galcha maana abdii hukumeetu saayilee wayii 100 galche 50 irraa fuudhee. Barataan bara humna qabdu. Allah ikono viidiyoo makka baariyaalii bahee nama bira ga'utti hojjetanii sabbuuraan fooloo godha rakkoo miti.
keessallee baay'ee viidiyoon kee tokko paawarii qabu waan ta'eef nuufillee mastaawaqa hojii nuu ta'a. Kanumaaf rakkoon qabu. Keessaan na ergiti sittin erga akkawanticha. Bakka lakkoofsa kiyya keessan si erga. Na ergeessa na bakka ergi. doktor akkas godhi nutillee akka saba moroo nuti si bira dhaabannaa Oromollee yoo fooloo si goote. Yoo Oromoo na bira dhaabatu de Moronoo ta'anillee. Nu dabalame kootu gara Moronoo. Sabaaf sablamni gandarraa walitti dhufee saba tokko ta'e jira. Usmee waan nama warra gaafatanillee Moronoo isinii ta'a. waa takkan gaafatu warra Oromoo jibbeetiin achi fottookaa jechuun cinqaa Oromoo dadhabee girrigirri ganama galgalatti bilisummaadha kun asiin qabsoo godha kun asiin maal godha. Kuni warra fiidamii barbaadu qofa warra nagaan jiraachuu barbaadu dalagatee Warra cinqiin dadhabee achi galee. Achi taa'ee waa'ee Oromoo dubbachuu danda'a. hin dandeettu. Maqaa Oromootu hin dho'itu. Singalchuu dhimma Oromoo achitti. Biyya qabdanii. Biyya hin qabna. Eessa biyyi keessa? Biyyi keenya Oromiyaa keessa facaanee jira. Moroniyaadha. Hoogganaan keenya guddaan baabiiftuti. Babal'ifannaa lafaarra jirtanii reem. Babal'ifannaa lafaati miti kaa warrumaa akka saba Hararii fi Dirree Dhawaa keessa qubatee kanneeni. Yoo akkas taate isin garafna bakka. Afaan keessanoo qubee qabdanii addatti. Hin qabne qubeellee addatti jira, alaabaan addatti jira, birriin Qubee kenna wannoo san fudhaa kaa qubee abbaa dhabde san maastariin baase san. qubee san abboo ka biraa bocanne nu kanamaa jalan deemnu kana hayyootuma kennan nu boce. Garuu Eessatti barataa jirtarre? irratti waliin galle. Onlaayina foonatti ni barataa jirra amma onlaayina galchaa jirra. Imo immoo. Guruppii WhatsApp fi imo qabna. Rabbi isin haa qajeelchu wallah. Offline-dhaan achirraa immoo AI-dhaanis deeggaramaniiti. Yeroo gabaabatti akka ol ga'anitti dhiigaa fi hidda qabatanii deemu jirani. Booda akka deebitanii Oromoo Moronoo jettanii muka walitti nu oofne ijoolleen suudhii kun nama shakkisiisa. Oromoon nu qabdee Oromoo maayyuu deebiin deemne nu qabdee bara Oromoon ammaayyu. Wallahi. Tokko mataa guutuun harkaa dhoofte Moronoo. Wallahi latiin deeggadda qabanii Moronoo tokko mataa kana guutuu baqaysan bakka lamatti. Viidiyoo waraabanii akka laayif irra fidaniin immoo bakka karama nagaatiin gadhiifne jaarsummaa wannoonne. Haalli suudhii kun namaan galu bari yoo malee amma kanuma dhugaa waliin Moronoo Oromoo yee waliin kaa. Kama dhugaa wal qabee rabboo maa Oromoo kana baddaadha yaa nuti Oromoo dura dadhabnee kanumaaf irraachi yaane bara. Morokoo maan taane Morokootti maan galle ofirraa. Morokootti galu bifa akka jaraan qabnu kaa maal taate na Aljeeriyaa fakkaanna nuti. Rabbi isin yaa laafe. Gara boodaan nu dabalamuun keessan nafu. Giddiin nama qabinaa garuu Moronoo ta'a jettanii giddiin qabdanii akka hin garafne. Diyaaspoora yeroo biyya galtanii akka carraa ta'ee masaratiin fa'aa wajjin shaayii bunaa jejjettamee keessan citii jijjiiru na erga namti sarargatu barbaada arsiitti arsiitti. Maali? Maaltu bade? Koomantii jalatti maas ragatte deengadda sila koomantii wanna ittesine. Mana keessa ari'ee akka isiin haa ofirra fincooftu gochuu barbaada. Tirti shedduu waliin beenu citiitii dhabe nama na ergu barbaadama. Lafa duwwaa mootuu nama mo'uu hin dandeettu beektu. Kiyaar Bashir gaafa dhugaa Kiyaar Bashiruu baay'ee fincooyise bargise andoo lamsan baay'ee jarjarse. Baay'inaan diyaaspoora beekan citii isii dhalaa baay'ee dallaalta ta'in diyaaspoorratti yoo noo godhatu ta'e. Nama gurgurteeni bari Itoophiyaa. Tuutumaan nama si barbaannaa dhiisi jala qonna. Noo garafamuu qabdi isii. Masaratiin Laati qodaamuu qabdi. mana keessa ari'uu qaba guyyaa tokko sa'a 24 wal dhaabee gurra keessa garafuu qaba. Facebook irra waan tokko poosti gootee TikTok irra argee sarchi godhee maqaa isii ilaaluun kaaftee itti ilaalee waa balleessitee garii.
Dhiyoo kanaa gisee booniin ufa Aboo kabajaan barqaqee komantii barreessee fi imaam aariin haaluma yeroo tokko nama waraabame jennaan loltee dadhabne. Indee maqaa kabajaati. Sun nama na arsuu bar. Komantii sun nama na arsuu bar deebiin isii waan akkas ta'eef hin beeku malee. Dhiifama si gaafattu yookaan dhiifama si gaafachiifna. Maal waan bakka dhiifama isiitira. Ayyaa. Dhiifama si gaafattu bal'iste. Yookaan akka biraatitti hubatteetti Poopoo abbaan maal argette fincaa'u dhiifama na gaafatu baatee maal waan. Naatu waan. No miira keessa jiraattee yookaan si arrabsite. Laa aduu miira keessa jira akka malee quufte.